Mary Robin. Washan dhiira oromoo irraa kajibbitu nuuf himne Washan. Kudhan iyyuu jira. Shan qofa himi. Okay, shan qofa himi. Osoo Meeriin haadha Instagraamaa taate Instagraamni kun kan keessoo ta'e maal fa'aa goote eenyu fa'aa biloog gootame? Uummata waan bilookii godhatti fakkaata. Uummata nama rabsan. Sagantaatti seenuu keenyaan duratti hundi keessanuu akkamiin jirtan irra deebi'een salaamtaa isin gaafadhaa. So sagantaan har'aa akkuma isin beeksisnetti kunoo mucoon tun ni agartanii Meerii jaartii modelistii Oromoon qabdu keessaa ishii takka. So Meeriin wal isin barsiisaa. Meerii an osoo isin jeen ofumaa gadiif of ibsime Meeriin eenyu eessa dhalattee eessa jiraatti anna cinqan eessa jiraatti ishuma gaafatanii jeen oguu ishiin dhufte. Saniifuu itti himi atummaan. Ani kan hin dhaladhe Ilubaabuur keessatti maqaan koo Meeroon jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Okay, iskoola ni baratti waan barattuu jaan. Mattuu university. Amma maan baradhu. Fixee. Oh, amma barattu fixee? No, that's ja. Okay. Gama gaafitti achi dabarraa. Gaaffii jabaa kan hin gaafan. Abshir, takkaa gaafatamtee beektu? Gaafatamee hin beeku. Okay, sirraa laaffisa. Meeriin haadha manaa haadha yookiin haadha Instagraama kana guutuu yoo kataatu taate maal gooti? Maal? Osoo Meeriin haadha Instagraamaa taate Instagraamni kun kan keessoo ta'e maal fa'aa goote eenyu fa'aa biloog gootame? Uummata waan bilookii godhatti fakkaata. Uummata nama rabsan. Waguma rabbiin kan kennu. Uummata waan jaran gashine keessa galanii koomentii irratti nama rabsanuu. Bilookii miti ni baaste Instagraama akka isaan fayyadamu. Okay, Meerii osoon fi Dubaay qabeenya Dubaay guutuu siif kennanii daash goota ture maal gootame? Uummata koo uummata rakkatan jijjiiruun barbaada. Uummata rakkatan jijjiirtu qabeenya sanii. Okay. Osoon fi ilmi namaadhaa jaa guyyatti yeroo 20 nyaata kan nyaatu ta'e Meeriin kiiloo meeqani taati? Osoon fi ilmi namaa guutuun guyyatti nyaata yeroo 20 kan nyaatu ta'e Meeriin kiiloo meeqani taati? Guyyaatti 20 nyaadhu jetteeti aniyyuu. Yaa osoo namni guutuun guyyatti yeroo 20 nyaate ati kiiloo meeqani taatame amma? Sakkaaffan. Eenyu fanni? Naman jaaladhuuf ta'e immoo Jawaarii fankan. Wow. Dos. Okay. Gaafii itti aantu. Dhiira TikTokii hojjetu Oromoo keenya. Amantiin koo maatiin koo armeen koo musliima abbaan koo protestaantiidha. An amantiin qabu gidduutti. Ganaa wassanne. Dhugaa? Okay. Osoon fi ilmi namaa guyyatti yeroo 20 nyaata kan nyaatu ta'e Meeriin kiiloo meeqani taati amma? 200. Kiiloo 200? Yaadaan Meerii kiiloo 200 laalaa gaa ishii dheertuu sana taatee eeguu deemtu karaa. Hojjaa kanarratti hojjaa kanarra kiiloo 200 yoo taate namni si dura fiigaa. Osoon fi yeroo hirriibaa kaatu bosona keessatti of agartee mee maal goota? Osoo yeroo hirriibaa kaatu bosona walakkaa if agartee oguu hirriibaa kaatu maal gootame? Maan godhu bosona keessatti guddanne miti maal godhu? Bosona dukkanaa hambana dukkanaa. Beeku maal godhu? Otak. Okay. Gaafiin maal jetti? Abda Show. Okay. Gaafii mucaa miilaa fi ija hin qabne maal jettee deebistu?
Hin godhuun jedhe. Hayaan jettuuni. Maaf hin soba? Okay. Hin jedhu. Ni du'a mucaan san. Namni itti hirmaamu nama jaallatamu qofa ta'uu qaba. Sanifuu aduu jettu. Hin jedhu. Okay. Hayaan joo jettee jirti. Osoon fi guyyaa tokkoof carraan dhiira guutuu aangoo irratti argatte dhiira tana hunda maal gootame? Maali? Guyyaa tokkoof aangoo dhiira qofa bulchuu sii kenname dhiira guutuu bulchi yoo sin jaan maal gootame dhiira tana? Gaaffii gaarii na gaafatte. Okay. Gaaffii gaarii na gaafatte. Ayyee. Maal gootame? Dhiira moo? Dhiira isa gadhee balleessanii. Akkam gootee balleessa? Kan dhifa. Harka 100 keessaa 80 balleessa. Dubbiin tun jabduudha jechuudha. Dubbiin meerii waan akka maaliif akka akkatti dhiira jibbitu ni gaafan. Okay. Lakkii jibbee miti. Haadhiis parsantii 80 balleessu jechuun parsantii 80 dhiira balleessu jechuun bale jibbeensa keenya mul'isa. Baga nu jibbite ayyee. Jibbeemsa tun taane dhiira gadheetu caale amma dhiira gaariirra dhiira gadhee gati caaleefe kanaafii isa harki 80 gadheedha. Saniifuu gadheen baduu qabaa jechuudha. Okay, galata. Nuti dhiira gadhee miti gaafa zammaan akka jetta. Okay, gaaffiin itti aanu. Osoo fi jaabeeriin baadiyyaa fagoo jiraatte baadiyyaan beektaami? Eeka. Yaa. Osoo fi meeriin baadiyyaa fagoo kan jiraattu ta'e yeroo ammaan tanatti maal godhu jirti? Guyyaa oorruu keessa olti maal gooti? Dheerina kanaa wajjin. Qotaan oola. Yaadi gaa bichoo dheertuutti waggu oorruu qotaa horii jala deemtu. Gaaffii itti aattu. Maal jetti seete? Osoon fi guyyaa tokko saba Oromoo malee saba biraa ta'e jaamte saba kamtoo filattame? Guraagee. Guraagee, okay. Okay. Osoon fi biyya teetiif waraana deemsiin jaanii yookiin immoo abbaa amantii haalaan umriin isaa 60 olitti heerumsiin jaanii lamaan keessaa kam goote? Abbaa amantii umriin isaa 60 olitti heerumtamoo waraana deemta biyya teetiif? Ay, jaarsatti heerumnaa wayi. Waraana deemtu. Okay. Okay. Maal jetti? Gaaffiin itti aantu. Osoon fi meerii umrii 15dha. Meerii ishii xiqqoodha. Haa agartu ta'e maal gorsitame meerii? Osoon fi meeroon ishii ammata waggaa 15 haa agartu ta'e maal gorsitame? Naan galle. Yaa Rabbi, afaan Oromoo isaa fida. Dubbadhu rakkoo qabu gaafa sirriitti. Okay. Osoo ni beektaami osoo. Osoo meerii ishii xiqqoodhaa agarte meerii waggaa 15 yoo karaa irratti itti dhufte maal gorsitame maal jettaan meeriidhaan? Nama gorsee hin beeku anaan beeku. Yeroo baay'ee gati namni na gorsuuf nama gorsee hin beeku. Saniifuu sii umrii 15 yoo fagarte waan gorsitu hin qabdu bira kuttaa? Okay. Ayyee. Obsii jedheen bira darba jabaadhu barumsa baradhu. Okay. Okay. Meeroon
akkuma reefu siin jee magaalarraa fagoo hajiraatu ta'ee baadiyyaa keessa hajiraatu ta'ee akkasuma wajjin gabaabduu gurraattii hataatu yoo taate meeroon. Meeroon footoo akkam kaata? Nu garsiisi footoo akka kaatu. Footoo moo? Istaayila akkamii kaatame? Beekuun ka'u footoo iyyuu. Achuma baadiyyaa fe'amee jiraadha malee footoo hin qabu. Okay, footoo kaatu tayyee. Osoonii fi guyyaan dabre tokko of duuba siif haa deebi'u jaani. Guyyaan kam akka of duuba siif deebi'u feeta? Osoo guyyaan dabre tokko siif haa deebi'u siin jaani. Guyyaan kam akka siif deebi'u feeta? Guyyaa heerumaa. Kan darbe moo kan ganaa? Kan dhufu. No, kan darbe. Kan darbe makaanaanii. Beeku. Hin qabu jedhee hin beeku yaadis hin beeku. Guyyaa akkasii deebi'uu feetu hin qabdu tokkollee. Gaaffii xuruu as jalatti naa barreessaniiru. Feenii naa godhu guyyaa dubarummaa dhabdee feetti jedhanii barreessan. Anillee yaa eddii jedhani akka ta'u jedhetan. Oh my God. Okay. Galatoon. Okay. Kaamiin itti aantu waan jetti seeteen. Osoonii fi warra koomantii noqomachiisu jira amma. Koomantii ilaalin. Sitti kanan duras yeroo hunda kan laayibii galee dubbadhu. Ijoollee makeenyatu koomantii irra galee nu arrabsaa. Maaliif kun ta'a jedhee qanii meeqa meerii wajjinis dubbannee turre. No, koomantiin laayivii kana waan das nama jiru laayivii kana jalatti takkaa koomantiin badaan kan nameen beeku. Takkaa guyyaa tokko akkana kan nameen. Koomantii gadhees ilaalaan jira gaarii si Naayimi koomantii waasiimu koomantii gadhee takka yoo agarte naaf himi seera kiyya keessatti hin baasaan jila. Saniifuu naaf himi koomantiin nun ibsu anaan ibsu koomantii jarri waan gadhees afaan anaan ibsu. Sirri inni ibsu laakiin an laayivii kiyya jalatti ilbisu ni beekan isaanuu nama waan badaa barreessu. Please yoo dandeessa waan badaa hanga ammatti nagarree yooni kaar kutee dhiifama isiniin baasa. Okay, kara gaaffii gaaffiidhaaf deebii kennuun waan gadhee miti mini gaaffii gaafatamneef. Faniidha wanti amma fanii ta'etti shawidha entertainment waan ta'eef wanti gadeen kan nuun hin barbaachisu. Gaaffiin itti aantu maal jetti seete? Osoonii fi markaba firii kudhan abbaa firii kudhan harkattee nama haalaan jibbitu tokkoof markaba tokko kan yoo siin jaan eenyu fannite? Markaba firii kudhan harkattee yookiin badhaasa sii kannan markaba firii kudhan markaba san keessaa markaba firii tokko nama haalaan jibbituuf kan yoo siin jaan eenyu fannitame? Anoo maqaan dha'u. Garuu nama jibbitu ni qabu. Okay, nama jaalattu takkaafan. Eenyu fannite? Nama jaaladhuuf ta'e immoo Jawaariif hanqan. Wow. Dos. Okay. Gaafii itti aantu. Osoonii fi abbaa manaa kan kee haalaan jaalattu umrii tan ta'e 5 irraa qoodii kanneef siin jaanii ni kan itaafi. Maali? Diddaman kennaaf. Dhiisi gaa meeri walitti akka jirtu gaa no wali sobdu akka. Dhugaanan kenna. Umrii ta'e 5 kan itaaf. Okay. Namni jaaladhu na duratu du'u baate natti tola. Kanaafuu sorra kan
Maali? Qooqa kee sagalee tante. Nagaamu Amma si dhagaa maal jetti? namni jaaladhu tokko. Mhm. Ana qaddamee waan tokko ta'urraa ana dursee waan tokko ta'urraa an dursee ilaaluun barbaadu. Kanaafuu nan kan. Oh, ati dura duufadha jechuudha. Yaa, dasja. Okay. Meerii arraba koomantii irratti arrabsamte ni jira yoo jiraate mee koomantii akkaan si aarsite nuyi. Jiru ilaalan jiru kan jiranis. Koomantii waliigalaatiin baana. Kaazalaas ta'ee bakka biraa koomantii badaa si aarsi yoo jiraatu ta'e. Kana booddee ammas ittiin argisiisaa irraa balleessa block goota as live irra. Okay, naimi. Yoo nama si jalaan dhufe ta'e malee ijoolleen na jala jirtu akkan arrabsine harkee jira hanga ammaa nama si jalaa yoo ta'e hin beeku. Okay. Nin baasaan abbaa fedha haa ta'u gaafii maal jettii Meerii waashan dhiira Oromoo irraa hajibbitu nuuf hime waan shan. Kudhan iyyuu jira. Shan qofa himi. Okay, shan qofa nu himi. Dhiira Oromoo irraa waan shan kan jibu tokkoffaani. Arrabsoo jira. Taakka. Lammaffaan. Gaafatanii dhabuun mo'amuutti fakkaata. Maali? Gaafatanii dhabuun mo'atamuutti fakkaata. Mo'amuutti fakkaata. Mo'amu. Okay, lama. Sadaffaan. Waan baay'ee dhadhis. Bakka laman gaa. No. Shan dirqama seera shan guutuu qabda. Shan sadii seera. Lamanteet. Hunda miti. Maa jechuun nama Oromoo ijoollee baay'ee hin beeku. Yaa naaf gala. Yaa amala dhiiraa maaliif amala dhiiraa kan dubartiitii jiraami? San keessaa amala irraa jibbitu keessaa. Dhiira TikTok hojjetu Oromoo keenya. Isa. Maqaa isin irra buuste Meerii dhiirti TikTok hojjette yoo jala jiraattan. Gifa balaa godha. No, TikTok aadaa ibsu rakkoo hin qabu. Naaf galee. Beekee jira. Dhiiraati baattu. Jira TikTok jarrabsan waan. Okay. Meeqaa tofe? Takka moo lamaa seeta? Akkana hin arrabsan. Umaa hin arrabsan. Takka moo lamaa seeta gaabiin? Roobin asin hojjetu zimmi jedhin hin arrabsin gagamaa haadha kee. Takka moo lamaa seeta? Oh, obboleessa keeti? Fayyadus gaafii. Eshi. Okay, takkaa si efe gaafiin. Koomantii hin dubbisinii hanganan carraa warra koomantii jedhamu. Sitti fakkaate. Dubartii Oromoon jaallatan maaliif? Okay, dubartii Oromoon jaallatan. Okay, kana waan dadhabina dhiirti teenya qabdu hin ta'e. Dubartoota biraa ashqaabbatu maaliif kun kan dubartoota biraa ashqaabbattanii dhaamsa ishiiti. Okay, akkasuma wajjin dhiira Oromoo irraa waan jaalattu shan nuuf himi. Dhiira Oromoo irraa wanti jaaladhu dhiira Oromoo jagnaadha. Akka. Onnee qabaa. Lama. Lama. Sadii seef. Maal jedhee istimaa? Baraas mattamaman maal jedhama ofitti? Ofitti amananii? Yaa. Ofitti amananii sadii hayyee. Koomantii dubbisuu jirti Meerii. Samarii na dabatte. Meeqa naafe? Lamaa seef. Afuraffaan nama hojiiti. Nama hojiiti. Takkaa seefe? Ijoolleen dhiira Oromoo wanti jaaladhu nama hojiiti. Okay. Takkaa seefe? Naa darbu kaa tokko. Okay, si darbu. Mara kongo.
Okay. Gaafiin itti aantu maal jetti seetee? Luka dheeraa qabna jechaa jiru tokko. Ani hin jenne. Anas gaafatame simiti kan gaafatame. Ila dabattani. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta. Eeyyee. Eeyyeen sin jaaladha jettee namatti kijibdee ni beekta. Okay. Maallaqaaf jettee dhiira jaalattee ni beekta. Lakki. Okay. Gaafa xiqqoo. Gabaash. Gaafa maallaqaa fi jaalala wal cira fi. Walumatti. Okay. Gaafa xiqqoo foon lukkuu distii maatii keessaa hattee nyaattee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Lukkuu fudhanne? Okay. Haati hin beeku. Okay. Ani bareeddudha jettee bareedina kanaan namatti boontee ni beekta. Eeyyee. Ani bareeddudha wajjin of hin jennaan nama akkamta naan jedhu. Hai bareeddudha jettee nama boontaa? Way dubartii teenya dhiira immoo dhiiraa asiin wanni gootanii ifi asiin nama boontan. Okay. Gaafa umriin ta'e 15 yookiin sanii gad taatee fincaan of jala fincaantee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Okay. Dhiira onlaayinii irratti wal bartan yeroo qaamaan yookiin ijaan wal agartan dhiirti san sirra gabaabduu taatee ni beekta. Si dheertuu tana. Okay. Gaarii itti aantu maal jetti seetee? Diyaaspooraa waan ta'e qofaaf xabbastee yookiin eeyyee jettee ni beekta. Ani diyaaspooraan jaalladha. Diyaaspooraan jaalattu? Jaalladha. Diyaaspooraan as jala jirtan gaa. Meeroon xabbasuuf hin yaalina. Okay. Umrii ta'e gaafatamtee kijibdee ni beekta. Umrii ta'e gaafatamtee kijibdee himtee ni beekta. Okay. Barsiisaa kan kee gaafii jaalalaa siif dhiyeessee ni beeka. Hin beeku. Takkaa barsiisaan sin xabbasne? Mangi saraatenyaa fi diyaaspooraan jaalladhu. Samar diyaasporaa jaalatti? Durumaa kaasa. Samar diyaasporaa jaalatti. Okay. Gaafii itti aanu jaalala gaafatamtee diddee ni beekta. Okay. Yeroo tokkotti jaalallee lama qabattee ni beekta. Hin beeku. Hin beeku. Obboleeyyan lama mana tokko keessaa jaalattee ni beekta. Hin beeku. Beeku mirga keetti haa beekaa jettu qabeetti beeku malee. Jira wanta akkanaa. Okay. Gaafii takka tareefuu naa dhuftee osoonii fi du'uuf waggaan dhibbita kasii fafee siin jaani ni gammaddamoo ni gaddita? Nan gaddan gammadu. Maaliif? Waggaan jiraachuu barbaadu waan darbe barbaadu. Waggaan? Waggaanaa kenname irra jechuun waggaan jiraachuu barbaadu beekan. Amma inni jiraachuu barbaade jedhee gatiin yaaduuf amma sanarra darbe yoo naa kenname hin barbaadu. Dullumni du'a. Tapha ajaa'ibaatu dhufee warra sadii olii yoo dhaaqadda hin barbaadu. Dullumni du'a. Nuti rabbi umrii nu haa dheeressu jennaa. Okay. Warra manaadhaa warri mana jala jirtan koomentii gaafii ishii hojii deemtu gaafachuu yoo barbaadan ta'e bakka mallattoo gaafii isanitti ergaa an keessa laaleetiin gaafii isiif baasaa jechuudha. Gaafii gaafachuu barbaadan carraa isiniif hin kennaa. Okay. Mana namaa dheeyxee osoo beela qabdu nyaadhu yeroo siin jaan lakkii quufan qabaa jettee ni beekta.
Sigaaltee? Okay. Gaafii tala si gaafadhu. Jaalallee saahiba teetii jalaa xabbastee ni beektu. Jaalallee saahiba teetii boyfriendii saahiba teetii jalaa xabbastee ni beektu. Beeku. Beektu? Okay. Beeku. Nama umriidhaan haalaan sirra guddaa jaalalaan wajji deemtanii ni beektan. Waggaa meeqa? Dachaa kan ka'e umrii kan ta'e dachaa. Lakki. Hin beektu? Hin beeku. Okay. Gaafii itti aantu maal jettii? Aniin tun bakka duwwaadhaa laal. Aniin tun akkaan hin bareeda. Garuu daash kiyya maleedha. Aniin tun akkaan hin bareeda. Aniin tun akkaan hin bareeda. Garuu daash kiyya malee bakka duwwaa guuti. Daash mulaa. Naangal. Akkamittiin galchaa argame? Okay. Meeriin akkaan bareeddi jennee daash ishii malee yoo jenne daash sun maaliin guunne? Kun adarbu. Gaafiitu si galiifoo deebisuu barbaadde. Naan galle. Gaafiinuu si hin galle? Okay. Gaafiin mana keessaa maal jettii? Hanga ammatti dhiira meeqa jaalattee jetti gaafiin? 2. Qofa? Kan hin jaaladhe. Kan hin jaaladhe. Qofa jaalatte 2 qofa? Okay. Osoon fi ilmoo qabaatte ilmoo teetii fi harmee tan ta'e kamirra jaalattaa? Osoo ilmoo fi harmee keerra lamaanuu tokkuma gaaffii kabbaadidha. Gaafii kana keessaa tokko filatta lamaan keessaa. Harmee koo hin jaaladha. Gatiin deen argineef natti fakkaata harmee koon filadhan. Harmee filatta. Okay. Gaafiin biraa maal jetti seetee? Umriin tee meeqaa? Umriin koo amma 24 qabachuu fi ji'a 5. Biloo godhee jira Imraan. Umrii 24 guutuuf jechuu ganaa xiqqoo dalakka. Haaya. Gaafii itti aantu torbee tokkoof nyaata dhiisi yoo siin jaan maal gootaa? Wayit dhiisu. Hin dhiistu? Dirqama yoo si godhan. Guyyaatti 10 nyaachuu bara akkamitti nyaata dhiisan? Okay. Gaafii itti aantu maal si erga seete? Haasoituu. Okay. Umriin tee meeqaa? Eessatti dhalattee guddattee yeroo duraa ibsitee turte? Kan dhaladhe magaalaa Suphee kan dhaladhe guddadhe magaalaa Supheeti. Suphee? Hanga 8tti Supheetti ni dhaladhe. Okay. Sabooddee Mattuu magaalaa Mattuu Ilubaaboor beektaa? Dhagee. Achi. Okay. Meeshaan faaya aadaa matatti keewwatte kuni maqaan ishii maal jedhama? Kan aadaa Walloo ta'uusaa beekaa. Kan aadaa Walloo ta'uusaa nan beekaa. Ay Jaafar. Artist Jaafar Yusufis si gaafate gaafii dha. Ay Jaafar. Kan aadaa Wallooti. Uffanni koos xilatni isaa kan aadaa Wallooti. Okay, Wallooyyee uffattee jechuudha. Okay. Okay. Gaafii itti aantu. Gaafii dila takkaa dhufe. Gaafii maal jetti seete Meeri? Dhiirti maaliif hidhii bareedduu fi dabbaa maaliif jaalatti? Dhalaa dabbaa maaliif? Dhiirti maaliif hidhii bareedaa fi maal jaaniin dabbaa afaan isaaniitti hin beekan?
Okay, maaliif hidhii bareedaa shamarran irraa jaalatte ayyee? Jaalallee lamaan keessaa osoo tokko hojii deemu jirtu tokko yoo si dhufe maal gootaa jaamte? Maalin godhama? Uma akkanuma bira kutaa? Okay. Akka nama hin beeknetti bira darba. Cal jettee? Okay. Dhiira akkam jaalattaa jetti gaafin ammas. Dhiira akkamii jaalattaa gaaffii ture. An dhiira mala qabu jaaladha dhiifa. Okay, yoom heerumtaa? Neerumaana. Ganaadha. Heerumu. Ganaamoo umrii deemoo? Ganaadha. Turtee heerumta gaa? Amata 35 fa'aa 40 fa'aa ni jiraan 45 fa'aa. 45. 40 galu maal? 40 da'uun lafa fixatte. Oh, da'uu ni feetaa ilmoo? Of course. Meedii akka migaa? Yoo ilmoo da'uu feetan meerum? Amma waggaas lama booddee da'uu nan fedha. Ilmoo? Mi? Okay. Okay. Gaafiin biraa maal jetti? Amala kan kee keessaa sadii nuuf himee ati nama akkamiiti? Maraatuudha tokkoffaan. Lammaffaa. Maraatuu jechuun? Naagalee. Hayyee. Lammaffaa. Lammaffaan. Bashannanuun jaalladha. Sadaffaan dafee naara. Natti baate daftee yaaruudhaan. Hayyee. Gaafiin ijaantu. Meeriyyee dhugaa hedduun si jaalladhaa waan Oromoo tiyya taateef siiniin boonaa nuuf jiraadhu guddee jetti gaafin. Atis naaf jiraadhu bareedduu koo. Gaafiin itti aantu amantiin ishee maalii jetti gaafin? Amantiin koo maatiin koo armeen koo musliima abbaan koo protestaantiidha. An amantiin qabu gidduutti. Ganaa wassanne. Dhugaa? Armeen ishii musliimaa abbaan ishii amantii biraa ishiin immoo jidduu jirti. Kanaaf filachuu jirti. Filachuu jirtanii?